أنا يسلم أيه ulfaadha osoo mallatteessuu akka irraa duute hedduu galatoomaa warri horaatu cabbii isinitti fide moo isinii fide yeroo as dhufu hunda amiin kalmaan naa baana cabbuma dhufaa oola atiin minnesota irraa waan dhufuun fe'adhee dhufu jira fakkaata ana olii kawwan isin gaafadha guyyaa si jalaa balleessu garuu cabbii sun isin doon gurabee akkanatti baatanii nusimachuu keessaniif deeggarsa keessan agarsiisuudhaaf kitaabas uffatanii dubbisuudhaaf dhufuu keessaniif hedduu galatooma hawaasni kun hawaasa galata guddaa qabu. Ani jalqaba dargaggummaa irraa kaasee gara Oromoo Faris yeroo MN yeroo Oromoo Piroofees yeroo adda addaatti mariidhaafis gargaarsa keessaniifis yeroo walitti dhufnu akkana dukkaatanii bahuudhaan hamilee keenya tiisisanii deemtanii keessattuu kakuma lamaa fi kudha sagalii irraa ni yaadattanii kuma laa kudha sagal sagalee akkam Sen. Ammo, akan wayo? Waya? Jiru? Me? Waya? Ye. Kuma la kurasa kalian tadi kapan nanti dulu terbentuk? Wah, kita kayak itu berdua, Tahu? Sarung dan jiwan ni. Bus ni kau seluruh perisuk boleh ada di nade. Ajaib awar. Unda aku pak golek deh ni. So apa dia? Hari apa kes aja tu? Osok bifaran, osok naran, baru chapter naran, bukan naran. Kes sini je tu. Kitab yang mungkin wana gambar jindalin. Urutan dabran keessatti qabsoo gara fuulduraa tarkaanfachiisuudhaaf hojii hojjenne kan keessatti galmaa'edha. Mariin amma goonu immoo boqonnaa qabsoo itti aanu kan uummata keenya qabsoo amma dura godhaa turre kan murna alagaa murna ormaa jala roorroo uummata keenya irra gahaa jirtu irraa kaasuudhaaf irratti hojjechaa turredha. Kan amma godhaa jirru immoo murna nu keessaa bahe kan garuu dantaa fi fedhii uummata kanaa dheeyne kan dantaa fi fedhii uummatoota biyya sanii dheeyne kan mirgaa fi walabummaa uummata sanii dheeyne kan olaantummaa nam tokkoo ijaaree uummata cafaqee saamee ajjeesee jiraachuu barbaadu ofirraa kaasuudhaan sirna uummata keenyaan malu kan uummata keenyaan gitu kan dandeettiin isaa uummata keenya fakkaatu kan hojii maanni isaa maqaa uummata keenya ol kaasu ka bulchiinsaaf tarsiimoonsaa maqaa saba kanaa kabachiisu dhaabu irratti fuulleffannee hojjetaa jirra jechuudha. Haalota amma jiran waan tokko hubachiisuun haala biyya sanii hubachiisuu yaalaan jira. Namni keenya hubadhaa biyyi uummanni keenya rakkoo guddaa keessa jira. Warri hagammaan hubatin kalee deengata viidiyoolee baay'ee turan agartee jirtan. Biyya san keessatti yeroo ammatti rakkoo dinagdee hama jira. Rakkoo nageenyaa hama jira. Rakkooleen lamaan tunis bu'aa dogongora takkaa'u karaa jallataa Abiyyi fi murni isa wajjin jiru bara 2018 irraa kaasanii fudhatanii jechuudha. Osoo itti wayii waan quba qabdanii osoo kadhannu biitii tun gara sirna abbaa irratti deemuu hin dandeessu. Biitii tun karaa dimookiraasii ce'uudha qabdi. Uummanni keenya waggaa 50 oliif kan qabsaa'e sirna abbaa irree alagaa buusee sirna abbaa irree ofii kaasuudhaaf tolchuudhaaf miti. Uummanni kun gateettii sirna abbaa irree ittiin baadhatu hin qabu. Kanaaf falli Oromootiifis ta'e sabaaf sablammoota akkasumas biyya Itoophiyaatiifis ta'e ollaa keenya malu karaa dimookiraasii ce'uudha jennee yeroo waannu isin tiyoorii malee waan qabataman beektan Oromoonis ta'e namni uummanni Itoophiyaa yoo cafaqan malee dimookiraasii fi nagaan buluun barbaadu nutu isinii beeka humna qabna jedhanii karaa fudhatan maal galcha. Dur Oromiyaa keessa mormiin itti ka'e, fincilli itti ka'e. Qeerroon baadhatee hangoorra isaan baase sun qawwee qabatee bosona galee jechuudha. Mormii
qeerroon aangoo irraa baasisuunis qawwee qabatee deebi'e Tigraay lollee gale. Warri isaan guuza baafatanii nus warra Tigraay cabsaa turan sun immoo marsaa isaa eeggatee lolatti seenee jechuudha. Yeroo ammaa kanatti naannoleen sadeen biyyattii piraaktikalii haala qabatamaadhaan sirna mootummaa san keessa jiran. Diinagdeen biyyattii bara 2018 yeroo murni ammaa kun aangoo qabatu doolaarri tokko birii 21 ture. Har'a egaa keessa guyyaa jijjiiru jiraatti 153 jiraatu. Namni kanaan boonu yoo jiraate fayyaan qabu. Xiqqaanaa qabna jechuudha. Biyya fayyaa jirtu ormarraa fuuneeti daaraa godheen jechuudha. Kana kurnan lawan shefu. Nama viidiyoo sabbani waan namoonni argan keessa haala dinagdee biyya sanii. Bobaan qarshii 101 seene officially. Ati bobaan gara qarshii kudha wayii ture gaafa jarri kun godhu. Har'a 101 bobaan hin jiru mootummaan akkasii kaayetu jechuudha. 200 namni dhabee taaksiin bifa kanaan guyyaa 4 guyyaa 5. Dur gubboo biyyatti gubboo mana murtiitiif daanyaan akkasii gallakkisu kan dhiqan. Har'a gaasa guuttachuudhaaf gubboo kan dhuqabdu. Bobaa guuttachuudhaaf mallaqqeetiin guuttachuudhaaf kaadreedhaaf milishaadhaaf kaabineedhaaf gubboo kan dhidhee bifa kanaan deemamaa jechuudha. Kun haala hedduu nama gaddisiisu gama diinagdeetiin kan jiru. Waligala gama diinagdeetiin haalli uummanni keenya keessa jiru. Kan kanaan beesaa jiru immoo rakkoon doolaraa uumamu bobaan hanqachuu qofa miti. Uummata kana waanuma hiyyoomsuudhaa itti ergaman fakkaata. Waan kalee barreessu yoo ilaaltan. Waggaa lamaan har'aa yaada maraatutti akka fidan. Kunis maali? Qamadii biyya ala erginaa jedha. Qamadii ala ergina jedhanii waa lama godhan. Tokkoffaa lafa qamadii baaftuuf hin baafnes akka waan isaan uummata kanarra beekanii Harargee dhaqanii uummata jimaa silaa gurguratu raambisanii qamadii faajjeessan. Gara Awaashtan ni beektan gara Maqii kana naannoon sun fuduraan beekamu shunkurtiidhaan kaarotiin dinnichaan kanaan beekamu. Uummata dirqisiisanii milishaan irra dhaabattee akka qamadii facaasu godhan. Facaaseen yoo tosanii dhiisanii hoo mee rabbii jaanii beeytanii dachee hektaara tokko irratti qamadii fi shunkurtii wal qixa miti bu'aan inni mul'isu. Sankoo osoo hin ta'in galteen seenuu laafaa miti. Namni boba'aa bitee jenereetaraan bishaan baasee masnoo hojjetee qamadii isa baasu naannoo sanitti. This is basics. Economistii ta'uun hin barbaachisu. Uummataan dirqanii qamadii facaasan. That was 2 years ago. Oomishni hoggaa ga'u gatii itti murteessan. Gatii magaalaa osoo hin ta'in gatii mootummaadha. Gatiin magaalaa 5,000 osoo jiru 3,200tti muranii irraa fuudhan. Dirqisiisanii irra deemanii jechuudha. Alergii goone jedhanii muummichi ministeeraas pirezidantiis gabbeanii dhaadatanii geeraran. Naayiroobii ture icciitii qubaan qaban ture. Maal goote beektaa yoo naggaadeen qamadii kana Arsii, Baalee, Shawaa keessaa bitaniituma hanga tokko Moyyaalee geessanii akka waan Keeniyaa dhaqee karaa roobisanii olma deebisanii hawaasatti 5,000, 6,000, 7,000 gurguratan. Enu kasaare qonnaan bulaa. These are the dire consequences for the country. Maaltu uumame waqiitti fakkeenyaaf. Uummanni waan kasaareef marsaa itti haadu gatii garii dhiisee biraa yaa'e. Warri achi deemuu hin dandeenye hoo taataaqii fi milishaa kana biraa gurguraa jecha ijoollee waraana bilisummaa Oromoo fidee achi galfate. Wanni maqii fi naannoonni sun lolli akkanatti hiiteeffamu kanaan wal qabatan jechuudha. Namni silaasanii jiru qamadiin kuntaalli takka biyya alaatti hin argamne ni kijibanii. Kuntaalli takka hundi deebi'ee dhufe. Sababa naannoo maqiititti shunkurtiin akkam facaafan dhoorganii qamadii facaasaniif Faasikaa Dabre maal godhan beekanii shunkurtii isaa fidan. Taanzaaniyaa irraa fidan. Can you believe this? Qamadii rakkoon qamadii biyya keessa osoo jiru biyya alaatii osoo galchaa jiran biyya alaa ergina jedhanii uummata dhoorgisanii
Akawan garis timmo kantiba magala Finfinnee baate shunkurtii Tanzaaniyaa irraa finnee jira. So waliigala diinagdee biyyattii cinaa lolli daaraa godhe. Cinaa bilislichii beeta mangistii fi mana shishaa fakkaatu kana irratti dalaga. Kan raafee'oo bifa kanaan qonnaan bulaa kasaasa deemaa jira jechuudha. Namni keenya gama diinagdeetiin dukkaa'e isin daasporaan ni beektan. Dur doolaar 100 yoo namaa ergitan hangaan takka maatii akka tajaajilu. Arra doolaar 1,000 hin ga'u. Maaliif qaala'insi jireenyaa Itoophiyaa keessaa ka Ameerikaa caalee yeroo ammaatti. Namni keenya haala hedduu hamaa keessa jira jechuudha. Kun osoo ga'ee fi gaarii namni keenya. Barana gibira parsantii 300 hanga 1,000 dabala. San osoo hin ta'in saamicha maqaa adda addaatiin uummata kana saamaa deemaa jiran jechuudha. Osoo kanaan raafee'oo namni keenya bahee qotachuu hin danda'u. Bahee qotachuu hin danda'u. Abbuma fedhetti akka fedhetti ajjeesa. Viidiyooleen eeggata uumamaa taasisu kun bar wanta xiqqoodha. Har'a Oromiyaa keessattuu wanni hundummoo irra caalatti Oromiyaa irratti mul'ifatamee dalagaa beektan. Fakkeenya qamadii nama reefu isin Oromiyaa malee imaammanni qamadii dirqisiisanii qonnaan bulaa irraa fuudhu Oromiyaa malee jiru. Kana wajjeesu kunoo nama tokko yoo taataaqii tokko waa kafaluu idi fuudheen mashanii jedhanii mataa keessa deema. Ni jeesa akkuma agartan kanatti. Kabiraa ka biyya miidhaa jiru waan koriidoor jedhanii ittiin deeman kana. Magaalaa xixiqqoo Nibraa lama qabdu irratti daakanii magaalaa hunda daaraa godhan. So galantu what is the mission for these people? Opinion dur abaru sun baru fayya qabdi. Opinion dur abaru wayyaane ergataa maa ergamtanii jecha tureemi. Amma jara ammaa kana shayxaanatu ergatu jira. Kadura wayyaane ergata jara ammaa ngora jirtu kan shayxaanatu ergatu jira malee they are so destructive. Kanaaf haalli kun tokko uummata keenya kasaaraa diinagdeetii fi humna namaa hamaa keessa galchaa jira. Namni dargaggeeyyiitu kumaatamaan karaa biyya arabaa deemaa bishaan keessa dhumaa jira. Liibiyaa irratti akka gabraatti gurguramaa jira. Kun uummanni keenya kallattiidhaan akka dhumu, akka baqatu, akka abdii kutatu godha. Gara biraatiin immoo nuti mootummaa Oromoo ta'anii Oromoo keessa dhoofatanii miidhaan saboota biraarra geessan jibbi ilaalchi farra Oromoo akka babal'atu carraa banaa jira jechuudha. Kanaaf haalli kun kana caalaa itti fufuu hin qabu, itti fufuullee hin danda'u. Kana itti seenee gorsuudhaan, itti hasaasuudhaan, itti waywaachuudhaan yaaliin waggoota sadan dabre goone dhiinumaahu akka sodaatitti, akka abdii kutachuutitti, akka dhageettii dhabuutitti, akka waan kasaaraan poolitikaa nurra ga'eetitti, akka waan hidhaan nu kolaafteetitti. Hidhaan kolaasuma dhiiraati malee kan dhiira kolaastu miti. Akkasi fudhata. They took it as naivety. Kun Oromoon hidhaanis ajjeechanis hin jilchu maqaa isaatiinis isa gama tokkoon ajjeesa maqaa isaallee gabaa irratti ajjeesu hayyamuu hin qabu jenne jijjiiramni kun qabsoon kun bakka gahuu qaba jenne mari'anne deemaa jira. Akka duritti qeerroo daandii irraatii bisaaswara qofarratti mirkanna. Deeggarsa jechaan ture Itoophiyaa dur fagoo irraan laalaa ture. Biyya galee itti dhiyaadhee tuttuqee laale. Hidhamee macaroo keessaa isii ol laale. Itoophiyaa macaroo keessaa is ijaarree jirra. Macaroo isii keessaa ijaarree jirra. Cinaa isiitis ijaarree jirra. Fagoo irraa ijaarree jirra. Sirnicha keessatti ijaarree jirra. Dippiloomaasii hojii barbaachisaa hojjannee jirra. Hamma dandeenyetti murtii guddaan kan Rabbiiti. Rabbii gaditti garuu salphina uummanni keenya keessa kufee jiru kana gadadoo caba uummanni keenya keessa galee jiru kana yeroo gabaabaatti ollaanuudhaaf yeroo gabaabaatti
karatti galchine ummanni keenya kabaja maqaa isaa malu qe'ee isaarratti nagaa akka argatu ollaa isaarratti wal kabajee mirga walii kabajee dantaasii dhufii eegsifatee ka ormaa eegsise Oromiyaa irratti dhiibbaa bulchee sadarkaa Itoophiyaatti uummattoota biraatiin wal kabajaaf wal jaalalaan wal naadhaan sirna federaalawaa dimokiraatawaa haqa uummattoota hundaa eegsisu biyyoota ollaa wajjin nagaan jiraatu jaaruudhaaf martifannee sakkii keenya jabaafannee kaanee jirra. Deeggarsi keessan kan yeroo maraa nu biraa nafin hin jaa galatooma. Tole ulfaadhu galatoomi jennaan Jawaariin hafuura isaa rugaaya san sagalee isaa baroontuu akka qeerransaa san bookisaa akka leencaa san dhageettaniimi kanumaan ka yaadaatu maal jettanii deeme hamilee ho'itu tole egaa hagana hafuura nu baafate fuunfanne amma qajeelumaan gara gaafiif deebiititti deemu wanti naa gootan namni tokko gaafii namni biraa gaafate irraa akka hin deebine nama tokkoof daqiiqaa tokko waliin kennu yoo akkam ta'e yoo garaa laallee daqiiqaa lama akka itti fuunu kamee akka itti fuuna deemnee gara kanaa nama lama asii nama lama gara shamarraniitii nama sadii kanaafuu please gaafii qara gaafatamee bakka biraatti jedhe hin gaafatinaa yoo dammoo gaafii yookaan yaada tokko qabaatan nama tokko dabarsa. Yaadni isin dura dubbatame kan isin jechuu feetan sun yoo jedhame nama biraatiif dabarsitanii Haaji Hasan hin takka gara danaa dhaabattu